Ittianan Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Christopher Landau yeroo dhibbaan ji'opolitikaa Masrii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammachaa dhuftetti daawwannaa isaa biyyoota Afrikaa taasisuu jalqabeen Masriitti aansee Itoophiyaa daawwateen Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin guyyaa irraa marii taasisuu Dr. Abiy beeksisee jira. Manni murtii biyya Hoolaandii namicha lammii Eertiraa tahee Hoolaandii ta'uudhaan karaa maatii isaatiin daddabarsa namaatiin himatame adabbii waggaa 20 itti murteessuun dhage. Mootummaan Xaaliyaaniidha walgahii Xaaliyaanii fi Afrikaa lammaffaa ja'uun gurraandhala 13 bara 2026 magaalaa Finfinneetti kan taa'amtu ta'uu ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Giorgia Meloni beeksifte. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nagaaf salaamanni keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Yaanarraa Majjii 28 bara 2026 kanneen amma isinitti himne hanga footootu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Dhimma wallabdee Itoophiyaa fi Masriin hidha bishaan Abbayyaa irratti manguddummaa furuu barbaada jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waltajjii dinagdee idil addunyaa Siwiizerlaand magaalaa Daavoositti taa'amtee irra dubbate booda Masrii kan daawwate itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau guyyaa irratti daawwannaa Itoophiyaatti taasise guyyaa lammaffaa isaatti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii taasisuun dhaga'ame. Christopher Landau guyyaa kaleessa Majjii 27 bara 2026tti jala qondaala waraana Ameerikaa ajaja Afrikaa Jeneraal Darvin Andersoniin durfamu wajjin agarsa humna qilleensaa Itoophiyaa kabajuun deefuma waggaa 90ffaa sababeeffachuun bishoomtutti gaggeeffamee jiru irratti hirmaachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Jilli Jeneraal Ameerikaa ajaja Afrikaa Jeneraal Darvin Andersoniin durfamu kun ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Injiinar Ashaa Mohaammed dabalatee qondaaltota waraanaatii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa wajjin marii kan taasise waggaa ta'u mariin isaanii tunis tumsa nageenyaa naannawaa taasifamu Ameerikaa fi Itoophiyaan wajjin qabdu cimsuuf shororkeessummaa balleessuu irratti kan fuulleeffate ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau waajjira isaatti simatee marii wajjin taasisu Dr. Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin guyyaa irraa beeksisee jira. Dr. Abiy akka beeksisetti itti aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau ajaja Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson wajjin waajjira isaatti mari'achuu beeksise marii isaanii tanaaf galata qabu ibsuun barbaade jechuudhaan maxxansee jira. Dr. Abiy marii qondaaltota olaanoo Ameerikaa wajjin taasise gadi fageenyaan ibsuu baatullee mariin isaanii tun marii cimtuu fi ijaarsa tumsaa itti fufinsa qabduu fi wal kabajuu akka ta'e beeksisee jira. Kana malees ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gedeon Timoteus qondaaltota waraanaa Ameerikaatii fi itti aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa kana wajjin waajjira isaatti simatee marii wajjin taasisuu fi marii tanaan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa yeroo dheeraaf ture haala daran cimsuun danda'amu irratti wajjin mari'achuu beeksise. Christopher Landau daawwannaa isaa Masrii tana hordofuun gara Itoophiyaa erga dhufee marii taasise tana bal'inaan ibsuu baatullee daawwannaa isaa hanga gurraandhala takka bara 2026 baha Afrikaatti taasisuun Keeniyaa fi Jibuutiin kan itti aanan ta'uu beeksisee jira. Manni murtii Neezerlaandii kibxata kaleessaa nama lammii Eertiraa tokko garee daldala namaa godaantota irratti miidhaa geessisuudhaan maatii isaanii fayyadamaa ture hoogganuu isaatiin hidhaa waggaa 20 itti murteessee jiraachuun ifame. Manni murtii akka ifamsetti lammiilee Eertiraa karaa seeraan alaatiin lammiilee gowwoomsuun biyyaa baasaa ture irratti adabbii kennuu abbaa murtii mana murtii Hoolaandii Amaanuel Waalid namicha Eertiraa godaantota Eertiraa gara Awurooppaatti karaa Liibiyaatiin daddabarsuun hanga mirga namummaa sarbuutti yakka irratti hojjechaa ture adabbii waggaa 20 itti murteessuu beeksise. Akka gabaasni oduu Associated France Press mul'isetti manni murtii biyya Hoolaandii kun namoota kaayyoon isaanii namoota jireenya fooyya'aa barbaadan irraa maallaqa hanga danda'ametti baasaa turan to'achaa turuu fi nama lammii Eertiraa karaa seeraan alaatiin ilma namaatiin daldalaa ture kana erga to'ateen booda qorannoo taasiseen irra ga'uu murteessuudhaan murtee barsiisaa adabbii cimaa waggaa 20tiin adabuu beeksise. Abbaan murtii durataa Reenii Maarid Amaanuel Waalid akka himetti akkuma namoota Itoophiyaarraa namoota seeraan ala biyyarraa gara Awurooppaatti isin baafna jechuudhaan Liibiyaatti lammiilee biyyaa baasaa turuun namoota kana tumaa maallaqa gaafatan lammiin Eertiraa kunis namoota nagaa biyya baasuun Liibiyaa keessatti uleentumaa maatii isaanii ammoo maallaqa gaafachaa turuus ibsate jira. Maatiin isaanii maallaqa kan erga kafalaniin booda namoonni miidhaman bidiruu imala namaa ta'e karaa galaana Meeditiraaniyaa cehuuf meeshaa hin qabne irra kaa'amuudhaan qurxummiin nyaatamaa turuus ibsamee jira. Dhimma kana qulqulleeffachuun namicha Eertiraa Neezerlaandii ta'uun maallaqa maatii isaatti erguun lammiilee Eertiraa karaa seeraan alaatiin biyya baasaa ture kana adabbiin olaanaa waggaa 20 akka itti murtaa'u eega abbootiin alangaa gaafataniin booda kan itti murame ta'uunis gabaafamee jira.
Mootummaan Xaaliyaanidha walgahii Xaaliyaan Afrikaa jiru lammaffaa gurraan dhala 13 bara 2025 magaalaa Finfinneetti kan taa'u ta'uu ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Giorgia Meloni guyyaarraa beeksisuun dhagan. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Mr. Giorgia Meloni haasoo jalqabaa kan waggaa kanarratti ibsa kenniteen yaa'iin Xaaliyaanii fi Afrikaa magaalaa Finfinneetti wajjin taasisuuf deeman kun yeroo jalqabaatiif Afrikaatti kan taa'amu ta'uu ibsite. Yaa'iin gamtaa Afrikaa cinaatti jala bultii yaa'ii hooggantoota biyyoota gamtaa Awurooppaatii fi gamtaa Afrikaa dura akka adeemsifamtu ta'uu beeksifte. Giorgia Meloni yaa'ii irratti keessummaa kabajaa ta'uu walgahii guutuu baninsa yaa'ii gamtaa Awurooppaa fulbaana 14 murtee beeylamamuu ibsite haasawwan taasiftii jaameetti eegama. Yaa'iin tun hariiroo tarsiimoo Xaaliyaaniin biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuu fi kaayyoo karoora maatii Afrikaa kan gurraan dhala bara 2024 magaalaa Roomaatti eegalamtee itti fufsiisuu kan kaayyeffate ta'uu ibsame. Karoorri yaa'ii tana Xaaliyaanii fi biyyoota Afrikaa jidduutti tumsa siyaasaatii fi diinagdee caaseffama qabu jaaruun hariiroo walqixxummaa fi faayidaa waliin irratti hundaa'e dagaagsuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Mootummaan Xaaliyaanii jalqabbiin tun marii siyaasaa gadi fageessu Projektoota waloo babal'isuu fi hirmaannaa yeroo dheeraa Xaaliyaaniin ardii Afrikaa irratti qabdu cimsuuf kan murteessu ta'uu ibsite.